keessa jiru akka qoratu garee hundaa'e kana Itoophiyaan jalqabumarraayyuu mormaa turtee jirti. Keessumaa Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti badiiwwan kana duraammoo raawwataniif ammas raawwataa jiran qorannoo dabalataa fedhu jedhan akka UN'n kana dura ibsetti ergaa doolessaa kaasee humnoota federaalaa fi hidhattoota fannoo gidduu ammoo walitti bu'insi eegalee lammiileen 180 ol lubbuu dhabanii jiru. Kan Oromiyaa keessaatis muummeen qaban jechuudhaan ammoo kan ibsee badiiwwan naannolee biyyattii afranitti ammoo raawwatan ajjechaa jumlaa, gudeeddii, beelaa, dirqiin buqqisuudhaa fi adeemsa seera malee hidhamuu ta'uu gabaasichinis eeree ture. Dhaabbilee mirga namummaa kaanis eeguma waliigalteen nagaa mootummaa fi TPLF waliin raawwatee badiin akka itti fufe ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa badiiwwan yeroo waraanaa kaaba Itoophiyaatti mudatan furuudhaaf haqa yeroo ce'umsaa hojiirra oolchaa akka hin jirres ibsee jira. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaadhaa qorattoonni UN dubbisne jedhan jaarmiyaalee biyyattiirraa haqa arganna jedhanitis akka hin amanne ibsan. Itoophiyaa waggoota muraasa darban walitti bu'insi itti hammaatetti lammiileen hedduun lubbuu dhabanii jiru. Miiliyoonaan ammoo kan lakkaa'amanis buqqaanii jiru. Waliigalteen TPLF fi mootummaadhaa nagaa fidus naannoo Amaaraatti hidhattoota fannoo waliin walitti bu'insi haaraan mudatee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti ammoo walitti bu'insi waraana bilisummaa Oromoo WBO waliinis jabaatee kan durii caalaas itti fufee jira. Gidduutti lammiileen nagaa hubamuu fi bu'uuraaleen misoomaa manca'uunis ibsamee jira. Kanaafis ammoo mootummaan hojjechaa jiru jechuudhaanis gareen qorattoota UN dhimma Itoophiyaa qoratu kun gabaasa fuula 21 baase. Kanaan ammoo mootummaa Itoophiyaadhaatti quba kan qabe mootummichi gocha badii hamaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin hidhata qabdu jedhuun dargaggoota biyyattii keessattuu Oromiyaa keessatti walitti qabuudhaan hidhaa seera maleetis hidhaa jira, ajjechaan raawwatamaa jira. Namoonni hedduunis reebamaa jiru humnoota nageenya mootummaatiin jechuudhaan ammoo dhimma Oromoodhaa kan furmaata dhabee fi akkasuma gama kaaniin ija hawaasa idil addunyaa jala dhokate kana ammoo UN'n dirreetti baasuudhaan salphina mootummaa Abiyyi Ahmadis mul'isee jira. Mootummichi mootummaa Oromooti jedhamus Oromiyaa keessatti lolli WBO fi mootummaa gidduutti adeemaa jiraachuudhaa fi humnoonni nageenya mootummaadhaa dargaggoota Oromoo gubbatti Oromiyaa keessatti gochaa raawwachaa jiraachuus ammoo gareen qorattoota UN dhimma Itoophiyaadhaa qoratan kunneen gabaasa baasan kanaanis waan dhokatee jiru mara saaxilaniiru. Fiild Maarshaal Jeneraal Biraanuu Juulaa wal waraansa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru humni Tigraay mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan akka tumsan irra deebiidhaan bilbilaan gaafatus adda dureedhaan Jeneraalonni lama ol aanoon humna Tigraay kanaan dura hoogganaa turan keessattuu Jeneraal Taaddasee Warradee, Korneel Gabree Gabratasdiqaan diduun isaanii dhagahamee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa lolli fannoo fi isaan jidduutti gaggeeffamaa jiru yeroo dheeraa fudhachuu akka malu himuudhaan kanaaf ammoo loltoonni isaaniitis humni guddaan Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin lolaa jiraachuu himuudhaan lola naannoo Amaaraa kanarratti humni TPLF akka isaan deeggaree hirmaatee meeshaalee salphoodhaan ammoo akka isaan tumsan gaafatanis Geetaachoo Raddaa kana gochuudhaafis fedhiin humna TPLF hiikkatee ture irratti hundaa'a jechuudhaan torbee darbee yeroo muummee Abiyyi Ahmad waliin Finfinneetti wal arganitti dubbatanii turuun isaanii kan himame. Amma humna TPLF lola gaggeessaa ture kaaba Itoophiyaatti mootummaa waliin akka gara naannoo Amaaraa galan mootummaan federaalaa afeerus fedhii naannoo Amaaraa galuu akka hin qabne ifatti. Ajajoonni humnoota TPLF yeroo wal waraansa kaaba Itoophiyaadhaa Jeneraal Taaddasee Warradee, Korneel Gabree Gabratasdiqaan waamicha Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi yaada muummee Abiyyi Ahmad qofaa taasisuudhaan gaafii humnoonni Eertiriyaa Tigraay keessa baafamuu qaba jedhus ammoo dhiyeessaa jiraachuun isaanii dhagahamee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humnoota TPLF kana erga naannoo Amaaraatti lolchiisanii achuma naannoo
Oromiyaatti ceesisuudhaaf ammoo akka yaada qaban himanii jiraachuun isaanii kan dhagahame. Ajajoonni waraanaa Tigraay ammoo kuni humna Tigraay maqaa balleessuu fi waliigaltee ture diiguudhaaf ammoo karoora shiraa hojjetamaa jiruudhas jedhanii akka morman himamee jira. Deeggarsa muummee Abiyyi Ahmadii fi ajajaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadha. Humnoota TPLF irraa barbaadan kana ajajoonni ol'aanoon jeneraalonni TPLF kunneen ammoo diduu isaanii akka sababbiittis dhiyeessaa fi kan jiran waliigaltee Piriitooriyaatti mallattaa'eef humni TPLF naannoo Amaaraa fi Oromiyaa galee kan tumsu yoo ta'e danqaa guddaa fiduu mala jechuudhaan waliigaltee Piriitooriyaatti mallattaa'e hojiirra oolmaan isaa harkifachuudhaan ammoo naannoo Tigraayitti uummata mufachiisaa jiru daranuutu ammoo kan ammeessuu fi uummata Tigraay lola lammataa saboota waliin akka eegaluuf ammoo sababbii ta'a jechuudhaan diduun isaaniitis dhagahamee jira. Haa ta'u malee humnoonni TPLF kun gama kaabaatiin mootummaa tumsanii akka galaniif raayyaa ittisa biyyaatii waliin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadha yeroo lamaa oliif hoogganaa mootummaa naannoo Tigraay yeroo cehumsaa Geetaachoo Raddaa dabalatee ajajoota ol'aanoodhaaf dhiyeessullee otoo hin milkaa'in kan hafe erga hoogganaa yeroo cehumsaa naannoo Tigraay Finfinneetti dhufuudhaan muummee ministeera Abiyyi Ahmad waliin ammoo bara haaraa kanarratti wal arganii booddee gara magaalaa Maqaleetti deebi'anii kaasee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadha yeroo lammaffaatiif ajajoota ol'aanoo duraanii waraana gubbatti hirmaachaa turan kan TPLFifis ammoo bilbilaan waamicha godhanii akka isaan qarqaaran dhiyeessanis ammoo Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadha. Gaafiin inni gaafates daba ta'uudhaa fi akkasumas uummata Tigraay biratti fi humna isaanii biratti fudhatama kan hin qabne ta'uu jeneraalonni lamaan ammoo hubachiisuudhaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waamicha isaatis fudhatama dhabsiisanii jiraachuun saaxilameera. Ameerikaan lammiilee ishee 5 waggootaaf Iraanitti hidhaa turan amma gara Ameerikaatti qajeeluu ibsitee jirti. Namoota kana 5 hiiksisuudhaaf Ameerikaan maallaqa Iraan jalaa Kooriyaa kibbaatti qabdee turte $6 biiliyoona gallakkifteertiif Iraanii fi Ameerikaan qaamaan walitti dhufanii otoo hin taane ammoo dippiloomaasii qaama sadaffaadha. Kan Qaxar taasifteen ammoo kun kan raawwate hoggaa ta'u gama biraan ammoo lammiileen Iraan Ameerikaa keessatti seera qoqqobbii Iraan irra kaa'ame cabsan jechuudhaan to'attee turte akka hiikamanis waliigaltee jirti. Lammiileen Ameerikaa 5 yeroo Teheraan irraa ammoo gara Qataritti geeffaman qondaaltota Ameerikaatiin simannaan taasifameeraaf. Kanneen hidhaa ba'an keessaa nama ganna 51 fi abbaa qabeenyaa waggaa 8tiif mana hidhaa Iraan keessa ture akka ta'e kan ibsame. Abbaan qabeenyaa lammii Ameerikaa kun mana hidhaa Iviin jedhamuu fi namoonni hedduun ammoo keessatti rakkifamanitti hidhamanii kan turan hoggaa ta'u Iraan dubbii barbaachuma lammiilee koo hiite malee lammiileen koo yakka hojjetanis hin qaban kan jette Ameerikaan. Giddu deemtummaa biyyoota kana lamaanii kan taate ammoo Qatar lammiileen Ameerikaa kun ji'a gayyaa keessa mana hidhaa Iviin jedhamu keessaa ammoo baafamanii bakka jireenya isaaniif mijataa ta'e akka ka'amtu ammoo himamaa kan turan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden lammiileen Ameerikaa mana hidhaa Iraan irraa hiikamuu isaanii ilaalchisee har'aan tana lammiileen Ameerikaa yakka homaatu hin hojjenne ammoo gara biyyaa dhufaa jiru jechuudhaan kan dubbatan. Namoonni 5 hiraarsaa fi dararaa hamaa mana hidhaa keessatti isaanirra dandamatanii har'aan tana akka gan dubbatanii jiru. Baayiden Iraanii fi Ameerikaan hidhamtoota hiikanii wal jijjiiruudhaaf walii galaniis ammoo ammallee taateen qoqqobbiin Iraan irraa kaa'amu akka hin dhaabbanne himana pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden. Haa ta'u garuu ammoo Ameerikaan maallaqa Iraaniif gadhiifte kana biyyattiin hojii deeggarsa namummaa qofaaf itti fayyadamuu akka dandeessus himtee jirti. Iraan garuu ammoo maallaqa koo waan barbaadeefin itti fayyadama jechuudhaanis Ameerikaa akeekkachiiftee jirti. Maddeen akka himanitti ammoo maallaqni kun qabeenya Iraan sababbii qoqqobbiitiin ammoo Ameerikaan jalaa qabdee miti kan jedhan. Namoonni paartii Riippaabilikaanota Ameerikaa ammoo maallaqa hanga kana Iraaniif gallakkisuun ishee ammoo lammiilee ishee gallakkisiisuudhaaf beenyaa kafaluudhaanis tokkuma akka ta'e kaasuudhaanis Joo Baayiden qeeqaa jiru. Biyyoonni lamaan hidhamtoota hiikuudhaaf walii galuun isaanii ammoo gara fuulduraatti walitti dhufanii mari'achuudhaafis kuni abdii tokkodhas jedhamee jira.